Magaalaa Finfinneetti har'a bitootessa 10,2017 irraa eegalee galgala sa'aatii 3 walakkaa dura dhaabbata daldalaa cufuun birrii 10,000 adabsiisa. Kaabineen magaalaa Finfinnee dambii kana kan baase labsii lakkoofsa 84 muraa 2016 keeyyata 94 jalatti. Akka dambii kanaatti dhaabbileen daldalaa fi dhaabbileen tajaajila geejjibaa magaalaa Finfinnee keessa jiran haga galgala sa'aatii 3 walakkaa fi 4tti tajaajila kennuudhaaf dirqama qabu. Kana malees dhaabbanni daldalaa sun balbala seensaa cufaa godhee tajaajila kan kennu yoo ta'eef dhaabbanni daldalaa tajaajila banaa ta'uusaa kan agarsiisu mallattoon ibsaa bakka sirriitti mul'atutti kaa'amuu akka qabu dambicha keessatti tumamee jira. Namni seera kana cabsee sa'aatii 3 fi walakkaa dura dhaabbata daldalaa cufe yakka al tokkootiin adabbii birrii 10,000 akka isa mudatu himama. Kana malees tajaajila geejjibaa galgala sa'aatii 4 dura dhaabuun tajaajila keessaa ba'uun yookaas immoo sarara tajaajila addaan kukkutuun birrii 5,000 akka adabsiisu ibsamee jira. Taarifa tajaajila geejjibaa bulchiinsi magaalichaa baase caalaa imaltuurraa fudhachuunis adabbii birrii 5,000 akka qabu himamee jira.